Baatiiwwan waggaa tokko keessa jiran keessaa baatiin qaammee baatii addaati. Baatiin qaammee kun waggaa 4 keessatti al takka guyyaa 6 taati. Kan baranaa kun qaammeen guyyaa 5 lakkoofsifti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee mata duree Finfinnee ifa abdii haaraatiin jedhuun guyyoota 5 baatii qaammee baranaa maqaalee garaagaraatiin jechuun qaammee tokko guyyaa dhifamaa, qaammee 2 guyyaa walta'iinsaa, qaammee 3 guyyaa ambaasaadarummaa, qaammee 4 guyyaa galataa, qaammee 5 guyyaa misraachoo mul'ata abdii jedhutti moggaasuun bara 2013 simachuuf qophaa'uusaa ibseera. Guyyoota kana keessatti hawaasni hundi dhiifama wal gaafata, wal gargaara, biyya isaatiif ambaasaadarrataa akkasumas wal galateeffata. Kana malees mata duree kophee tokko barataa tokkoof jedhuun barattoonni 600 ta'an akka deeggaraman gochuudhaan ni kabajamaa jedhu Pirees Sekeretariyaaliin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Alfee Yasuuf. Jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti duudhaa fi aadaa hawaasaa fudhanneeti kan kabajnu jechuudha. Kanaaf wal gargaaruun isa tokko. Gara wal gargaaruu keessatti akka Finfinneetitti barattoota kophee barbaadan 600 qabna. Barattoota mana barnootaatti nyaata nyaachisuu jalqabne bara darbee keessatti gaggeeffamaa jirutu jira. Bara darbee keessatti barattoota jiran wajjin ilaallu barana barattoonni 600 ta'an nyaata mana barnootaatti qophaa'aa fi uffanni mana akkasumatti magaalaa tanarraa kan qophaa'u jechuudha. Kana irratti qabannee kopheen tokko barataa tokkoof mata duree ji'uun barataa tokko namni tokko yoo danda'e barattoota qabnu hunda uwwisuu danda'a. Yoo dadhabame garuu waan qabnu irraa hirannee kophee tokko barataa tokkoof goonee guyyaa itti kabajnu ta'a jechuudha. Hawaasa sochoosuudhaanis jireenyi waliin jiraatan akka jabaatu duudhaan dhiifama wal gaafachuu akka cimu gochuufis ni hojjetama. Sochiin guddaan taasifamu wal gargaaruu irratti jechuudha. Wal gargaaruu irratti kan taasifamu ta'a jechuudha. Kana wanni taasifamu inni guddaan garuu hawaasa sosoosuu sochii hawaasaa uumamu kana keessatti walii wajjin jiraachuu, walii wajjin dhaabbachuu, walii wajjin birmachuu, dhiifama wal gaafachuu, galata walii galchuu kana hawaasa keenya kana kan itti barsiisnudha jenneetii kan yaadnu jechuudha. Karoorawwan ba'an kun hawaasa kan fayyadan waan ta'eef galma akka ga'uufis hawaasaaf gadi buusuuf yaadameera jedhaniiru Aadde Alfee Yasuuf. Hawaasa kannudha. Hawaasa dabarsineeti kan kenninu. Sadarkaa naannootitti wanti taasifamu jiraata. Guyyaa dhifamaa abbootiin amantii manneen amantii adda addaarraa walitti bahan gaggeessitoonni sadarkaan jiran hundi isaanii iddoo takkatti fakkii ta'uudhaan kan dhifamatti wal gaafatan ta'a. Achirraa waggaa deemnu ammas kutaa magaalaatitti sadarkaa akkasitti uummanni bahee dhifama wal gaafata akkasumatti osoo jennu maatii bira dhaqa jechuudha. Kana karoora kana hawaasaa kannudha. Hawaasaa kanneen hawaasni kasaa godhate akka itti deemudha. Kan yaadaa jirrus akkasiin ta'a jenneettis kan yaan amma kan laalaa jirrus kana jechuudha. Uummanni keenya dhiifama wal gaafachuudhaan, wal gargaaruudhaan, keessa isaa qulqulluu gochuudhaan bara 2013 akka simatu gaafataniiru. Pirees Sekeretariyaaliin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Alfee Yasuuf. Inni guddaan wal birmachuudha, wal bira dhaabbachuudha. Barri 2012 dabarsinee kun baay'inaan wanni dukkaneessa taasise koronaadha. Koronaa wajjin wal qabatee uummanni keenya wal gargaaru nu garsiiseeti kan jiru. Waan barmee kana amma immoo gara birraatti achi darbaa jirra. Waaqaa wajjin bara 2013tti wanti kun ni fooyyaa jenneeti kan yaadnu ammas birmadummaan achitti agarree kun birmadummaan jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti agarree kun tarkaanfachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf dhifama wal gaafachuu wajjin wal kabajuudha. Dhifama wal gaafachuun wal kabajanii lubbuu qulqulluudhaan bara 2013tti galuudha. Sanichi ammas wal gargaaruudha. Inni guddaan kanaaf waan ta'eef nu hundaafuu bara misiraachoo nuuf haa ta'u bara birraa nagaa nuuf haa ta'u hundi walii birmachuudhaan walii wajjin ta'ee ayyaana kana dabarsuu qabaadha ergaan an qabu.